Jalduu keessatti hidhaan jiraatota irratti ergamtoota bilchiginnaan raawwatamu cimee itti fufe guutuu gabaasichaaf Jaaljiksaa sirna. Sirna jaarraa dheeraaf ilmaan Oromoo hacuucaas ga'ee utubuuf kan dhama'an ergamtoonni bilchiginnaa godina lixa Shaggar aanaa Jalduu ganda Kooluu Galaan jedhamu keessatti gaafa eebila 24 bara 2026 qonnaan bultoota jumlaan qabuun hidhaatti darbatanii hiraarsaa jiraachuu maddeen arraata biyyoolessa Oromiyaatti himan. Qonnaan bultoota qe'ee fi qabeenya isaanii irraa hidhaman keessaa muraasni maqaan isaanii nu ga'e Taaddasaa Makonnon, Mangistuu Haayiluu Habtee fi Kabbee Tolasaa ta'uun eeramee jira. Abbootiin maatii fi qonnaan bultoonni garee gara laafina namaaf hin qabne milishoota murna bilchiginnaatiin sobaan yakkamanii maqaa deeggartoota wabootii ni nyaachistuu fi daandii agarsiiftu jedhuun garmalee reebamaa manaaf maatii isaanii irraa qabamuun hidhaman kunneen deeggartootas ta'ee mormitoota dhaaba siyaasaa kamiyyuu kan hin taane ta'uu fi kan yakkamanis dhugaa hariiroo waboo qabaatanii osoo hin taane oromummaa isaanii qofaan jechuun maddeen dabaluun ONM'if addeessaniiru. Murni shiftaa maqaa Oromoo dhaatee aangoo irra jiru bilchiginnaan guutummaa Oromiyaa keessatti umuriin aangoo isaa kufaatiitti dhiyaachuu baruun hawaasa nagaa hojii idilee isaanii hojjetatanii jiraatan maqaa waraana bilisummaa Oromoo deeggartu jedhuun maqaa garaa garaa itti maxxansuun jumlaan hidhuu, doorsisuu, saamuu, qabeenya gubuu fi gara jabinaan ajjeesuu itti fufee jiraachuun haqa mul'ataadha. Aanaa biroo keessatti ergamtoonni murna bilchiginnaa jiraattota hiraarsuu hammeessan dabalata isaaf jalkennaa saba. Godina lixa Harargee aanaa Habroo keessatti ergamtoonni murna bilchiginnaa daandiitti ba'uu fi bakka maratti caasaa isaanii diriirsuun jiraattota hiraarsuu hammeessanii jiraachuu jiraattonni onichaa arraata biyyoolessa Oromiyaatti himan. Magaalaa aanichaa Balballeettii keessatti ergamtoonni faashistii bilchiginnaa torban darbe irraa eegaluun gubbaa hanga gadiitti wal utubanii konkolaataa deddeebisaa uummataa garmalee sakatta'uun namoota hedduu waraqaa eenyummaa qaban fuula haarawaa jedhanii hidhatti darbachuu fi hawaasa naannoo keessan eegaa jedhanii rakkisaa kan jiran ta'uun baramee jira. Kanumaan wal qabatee namoonni godinaalee Wallaggaa fi Shaggar irraa garas deeman jiraattota aanichaa dabalatee kanneen baay'inaan 100 ol ta'an waajjira poolisii aanichaatti kutaa dhiphaa ta'e keessatti hiraarfamaa jiraachuu fi namoonni maallaqa qaban immoo jaleewwan bilchiginnaaf matta'aa guddaa kaffalanii ba'aa kan jiran ta'uun ifoomeera. Aanaan kun giddugala daldala guddaa fi kan namoonni hedduun keessatti hojjetanii bulan yoo taatu loltootni sirnichaa sosochii fi injifannoo cululuqaa waboon bakka cufatti galmeessaa jiru mufachuun sodaa fi raafama hamaa keessa galanii saamicha, reebicha, hidhaa, ajjeecha fi roga danda'an maraan hawaasa nagaa hacuucaa jiru. Magaalaa Jimmaa keessatti rakkoo murni maafiyaa PP uumeen jiraattonni tajaajila bishaan dhugaatii fi ibsaa dhabuun rakkoo hamaaf saaxilamaa jiraachuun beekame. Gabaasa qindaa'eef Jaalfaajjii Bilisummaa. Godina Jimmaa bulchiinsa magaalaa Jimmaa keessatti rakkoo jaleewwan murna bilchiginnaa uumaniin jiraattonni tajaajila bishaan dhugaatii fi ibsaa dhabuun rakkoo hamaaf saaxilamanii jiraachuu ONM jiraattota magaalichaa irraa odeeffate. Akka jiraattonni ONM dubbise himanitti magaalaa kana keessaa bishaan bakka tokko erga dhufee guyyaa 15 ga'eera. Iddoo tokko immoo guyyaa 3 fixeera. Rakkoon irra deddeebiin mul'ataa jiru kun yeroon hin furamu taanaan rakkoo kana caalaa hamaa ta'eef saaxilamna jechuun dubbatu. Yeroo ammaa kanas sababa hin beekamnee fi rakkoo ergamtoonni murna bilchiginnaa itti yaadanii uumaniin uffata ittiin miiccachuun hafee hawaasni waan qoonqootti dhuguu fi nyaata ittiin bilcheeffatu dhabee rakkataa jiraachuun barameera. Kana malees ibsaan guyyaa 2 addaan citee deebi'aa kan jiru ta'uun hojiiwwan guyyaa akka daldalaa, barnootaa fi tajaajila fayyaa irratti dhiibbaa guddaa geessisaa kan jiruu fi qaama dhimmi ilaallatu gaafatanis deebii tokkollee kan hin argannee fi sababa ibsaan irraa babbaduun jiraattonni magaalichaa dukkana keessatti rakkoo guddaa argaa jiru. Haalli kun dafee kan hin furamnee fi irra deddeebiin kan jalaa badu yoo ta'e rakkoo yaaddeessaa kan fidu ta'uu jiraattonni kunneen itti dabaluun ibsaniiru. Taalee Oromiyaa cufa keessatti murni gabroonfataa akka waan uummata Oromoof bu'aa buusetti gadi ba'ee miidiyaan olola oofaa bu'uuraalee misoomaa da'oo godhachuun ashuuraa dabalatee maqaa adda addaan saamicha geggeessee miidhaa ulfaataa qaqqabsiisu daran hammeessuu malee qabatamaan hojiin hojjete tokko kan hin jirree fi tajaajila uummanni argachuu qabu dhabsiisaa jira. Aanaa Laga Hidhaa keessatti tiksitoonni Impaayera Itoophiyaa hawaasa harka qalleeyyisaa jiraachuun ifoome. Bal'ina isaaf Jaal Amartii Oromoo. Godina Baalee aanaa Laga Hidhaa guutummaa keessatti jaleewwan bilchiginnaa gargaarsa dhaabbata miti mootummaa irraa namoota harka qalleeyyii dhiyaate kennuuf jecha tokkoon isaanii irraa qarshii 2,200 fuudhanii galmeessaa jiraachuu maddeen arraata biyyoolessa Oromiyaatti himanii jiru. Akka maddeen himanitti namoota marsaa jalqabaa kaffaltii raawwatanii gargaarsa kana fudhachuuf galmaa'aniin maqaan keessan
calallee hin dabarre jechuun si'a lamaa fi isaa ol saamicha humnaan olii irratti raawwachaa jiraachuu eeraniiru. Kanuma hordofee jiraattonni gandoota akka Gooroo Raayyaa, Araguu, Hidhaa Hundaa, Hawaasnii fi kan kana fakkaatan irraa beelaa fi dheebuuf saaxilamuun guutummaa guutuutti buqqa'uun gara magaalaatti godaanaa jiraachuu maddeen itti dabaluun eeranii jiru. Murni bilxiginnaa waa'ee filannoo afarsuu malee uummata kanaaf birmannaa tokkollee hin godhiniif jiraachuu jiraattonni dubbisne tokko tokko miira aarii fi gaddaan guutiin Diidaa keessatti waraanni murna bilxiginnaa qonnaan bultoota 3 bakka tokkotti rasaasan ajjeesuun beekame. Dabalata isaaf Jaaliran Gameessa. Godina Arsii Ba'aa Aanaa Roobee Didaa ganda walta'ii iddoo addaa Waariqaa jedhamtu keessatti loltoonni bilxiginnaa maqaa sakattaa waraana bilisummaa Oromoo jedhuun bobba'an ebela 22,2026 qonnaan bultoota baay'inaan 3 ta'an rasaasaan bakka tokkotti ajjeesu jiraattonni arraata biyyoolessa Oromiyaatti himan. Namoonni gara jabeeyyii loltoota bilxiginnaan bakka tokkotti ajjeefaman kunneen maqaan isaanii obbo Abdul Fattah Bahamud Kaduu abbaa daa'ima tokko, obbo Ubbayyi Bahamud Muhammad abbaa ijoollee 2, obbo Abdul Hakim Adam Abdoo abbaa ilmaan 6 kan ta'edha. Qonnaan bultoonni kunneen yakka dalagan kan hin qabne yoo ta'an loltoonni kunneen osoo isaan ooyiruu isaanii keessaa dalagaa irra jiranii itti dhufuun maqaa hariiroo waraana bilisummaa Oromoo qabdu jedhutti maxxansuun qonnaan bultoota siyaasa kam keessaa qooda hin qabne ajjeesanii reeffa isaanii bakkeetti gatuu jiraattonni dabaluun arraata biyyoolessa Oromiyaatti himanii jiru. Akka jiraattonni jedhanitti loltoonni kunneen akkuma dhufanii gandicha seenaniin namoota hedduu reebaa fi qawwee irratti dhukaasaa kan turan yoo ta'u namoonni hedduun qeerraa baqataa turuu fi namoota kanneenis ooyiruu isaanii keessatti itti dhufuun rasaasaan rukutanii ajjeesan jedhu. Aanaa Dirreencinni keessatti waraanni murna garboonfataa PP jiraattota hidhuu fi gubaatii qabeenyaa ammeessuun ifoome. Guutuu gabaasichaaf Jaal Utubaa Qabsoo. Godina Lixa Shaggar Aanaa Dirreencinni ganda Buuyyamaa Daalfoo jedhamu keessatti loltoonni bilxiginnaa ebila 23 bara 2026 dubartootaa fi daa'imman hedduu qabanii hidhaatti darbachuun qabeenya mana isaanii keessaa ammoo tokko osoo hin hambisiin bakkeetti gadi yaasanii ibidda itti shidanii barbadeessuu maddeen arraata biyyoolessa Oromiyaatti himanii jiru. Maatiin yakki kun irratti raawwate keessaa muraasni maqaan isaanii nu qaqqabe Addee Biraanee, maatii obbo Fayisaa Daanessa, maatii obbo Mulgeetaa Bulloo daa'imman umurii 4 fi 10, maatii obbo Darajjee barattuu kutaa 7ffaa fi haadha warraa obbo Asheetuu Warjii daa'ima baatii 2 waliin hidhanii raarsaa jiraachuun ibsameera. Akka maddeen himanitti maatiin kunneen hirmaannaa dhaaba siyaasaa kan garee tokkollee kan hin qabne yoo ta'an maqaa abbootii warraa fi abbootii keessantu milishaa keessaa bade jedhuun kan yakkaman ta'uu dabaluun dubbatu. Uummata Oromoo cunqursuun hojii idilee isaanii kan ta'e ergamtoonni faashistii bilxiginnaa ajaja koloneel Abiyyi Ahimadiin goleewwan Oromiyaa cufa keessatti akkuma fedhan bobba'uun meeshaa maleeyyii ilmaan Oromoo irratti yakka garaagaraa raawwachuu itti fufanii jiraachuu hojiin isaanii guyyuu ragaadha. Aanaa Shanan Dhuugoo keessatti ergamtoonni murna maafiyaa PP qabeenya haadha hiyyeessaa saamuu fi doorsisa jiraachuun himame. Gabaasa qindaa'eef Jaal Murtii Haqa. Afaan qawwee fayyadamuun akkuma fedhan hawaasa dararuu kana adeeffatan jaleewwan bilxiginnaa godina Lixaa Harargee Aanaa Shanan Dhugootti hawwan saamuu fi doorsisaa jiraachuu maddeen arraata biyyoolessa Oromiyaatti himan. Akka maddeen himanitti lukkeeleen bilxiginnaa ebila 24 bara 2026 irraa eegaluun hawwanii fi shamarraniin waggaa waraqaa eenyummaa dijitaalawaa baafattan qarshii 600 akka qopheeffattan jechuun doorsisaa jiraachuu ibsan. Addatti koorniyaa dubartootaa irratti xiyyeeffatanii doorsisni wanbadoota sirnicha raawwataa jiran sarbama mirga namoomaa ulfaataa ta'uun ifoomeera. Doorsisni kun araddoota akka Waltaasis, Raa, Baraka, Jannata, Salaama, Qabsoo fi Aanicha guutummaa keessatti geggeeffamaa kan jiru yoo ta'u lukkeeleen maafiyaa bilxiginnaa sababa adda addaa kalaquun guutuu Oromiyaa keessatti saamicha hawaasa irratti raawwatan hammeessanii jiraachuu dhugaa ifa galaadha. Aanaa Daarimuu keessatti tiksitoonni Impaayera Itoophiyaa dargaggoota adamsuun hidhaatti guuruu ammeessan. Jaalirbuu dhugaa waan qindeeffatte qabdi. Godina Iluu Abbaa Booraa Aanaa Daarimuu ganda Bunaa Gaalii keessatti lukkeeleen maafiyaa bilxiginnaa gaafa ebila 25/2026 qeerroo Oromoo tokko nama maqaan isaa Naasiroo Jamaal jedhamu sababa hidhata waraana bilisummaa Oromoo qabda jedhuun badii tokko malee hidhaatti darbachuun hiraarsaa jiraachuu maddeen ONM itti himan.
Kana malees sirna dhabileeyyiin hidhattoota bilxiginnaa aanichuma gandoodaa kaamaa keessattis gaafa ebile 23/2026 mucaa dubaraa tokko nama maqaan ishee Fadiilaa Aliyyii jedhamtu sababa waraana bilisummaa Oromootiif odeessa laatta jedhuun yakka tokko malee qabanii hidhuun dararaa ulfaataa irraan gahaa jiraachuus ifoomsaniiru. Bifuma wal fakkaatuun shiftoonni maafiyaa PP kanneen dantaa gooftaa isaanii koloneel Abiy Ahmed tiksuuf uummanni nagaan ba'ee akka hin galle taasisaa jiran gandichuma keessaa obboleewwan sadii kanneen maqaan isaanii Taarikuu Abtaamuu, Amduun Abtaamuu fi Kadir Abtaamuu jedhaman sababuma hariiroo waraana bilisummaa Oromoo qabdu jedhuun mana hidhaatti darbachuun baatii 5 oliif dararaa humnaa olii irraan gahaa jiraachuus maddeen eeraniiru. Namoonni bifa kanaan mana hidhaa keessatti gidiraa argaa jiran kunneen qonnaan bultoota siyaasarraa walaba ta'anidha jechuun kan ibsan maddeen jaleewwan sirnichaa sosochii waraanni bilisummaa Oromoo taasisaa jiruun yaaddoo ulfaataa keessa seenuu irraa kan ka'e waan qabanii lakkisan wallaaluun hawaasa nagaa kanneen sabboontota ta'an mara shakkiidhaan mana hidhaatti guuraa jiraachuus dubbatu. Kana malees lola kallattii maraan geggeeffamaa jiruun diinagdeen impaayirettii kufuu hordofee hojjettoota isaaf waan kaffalu dhabaa kan jiru bilxiginnaan maqaa garaa garaa dha'achuun hawaasa harka qalleeyyii irratti saamicha geggeessaa jiraachuu fi maqaa deeggarsa milishaa jedhuunis dafqa haadha hiyyeessaa saamsisaa kan jiru yoo ta'u aanicha keessattis haaluma wal fakkaatuun dararaa humnaa olii uummata irraan geessisaa jiraachuu. Alaabaa baaburaa naannoo Indoneeshiyaa Jaakaartaatti mudateen lakkoofsa namoota du'anii 14 olitti guddate. Gotuun gabaasa kanaa akkaataa nuti isiniif dhiyaata. Naannoo magaalaa guddoo Indoneeshiyaa Jaakaartaatti walitti bu'iinsa baabura lama waliin mudateen namoonni 14 du'uu fi 80 ol madaa'uun mirkanaa'ee jira. Hojjettoonni baraarsaa imaltoota caccabaa doonii keessatti qabaman bilisa baasuuf tattaaffii taasisaa jiran itti fufaniiru. Balaan kun wiixata halkan gara galgalaa buufata baabura magaalaa Bekaasii kan Jaakaartaatti dhiyoo jirutti baabura sarara imaltootaa fi baabura fageenyaa dheeraa gidduutti akka mudate dubbi himtuun sarara imaltoota Kaariinaa Amandaa dhaabbata oduu Rooyitersiif himaniiru. Daataa yeroo dhiyoo hanga sa'aatii 8:45tti akka lakkoofsa Indoneeshiyaatti argame irratti hundaa'uun namoonni 14 du'uun isaanii mirkanaa'eera jechuun dhaabbanni baabura mootummaa KAI ibsa qibxata ganama baaseen ibseera. Namoonni 84 biroo yaala hospitaala argataniiru jechuun dabalees ibsee jira. Hojjettoonni balaa tasaa namoota caccabaa doonii keessatti qabamanii hafan bilisa baasuuf bakka balaan kun itti dhaqqabetti dammaqinaan hojjechaa jiru jedhan itti gaafatamaan ejensii barbaachaa fi baraarsaa biyyaalessaa Indoneeshiyaa Muhammad Siyaafi. Siyaafin akka jedhanitti namoota ammallee caccabaa baaburaa keessatti qabaman baraaruuf yaaliin taasifamu bakki baraartonni itti hojjetan muraasa ta'uu fi miidhaa guddaa konkolaataa baaburaa irra ga'een walxaxaa ta'uu miidiyaan oduu biyya keessaa Kompaaskom ibseera. Hojjettoonni balaa tasaa caccabaa kutuu fi namoota gaarii manca'ee keessaa qabaman bilisa baasuuf suutaan hojjechuu qabu jedhan Siyaafin jedha Kompaaskom. Baraartonni baabura kana hiikuun sibiilli kutaalee keessaa kutee imaltoota bilisa akka ta'an gabaasni bakka balaan kun itti qaqqabe ni mul'isa.